Ashama qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessan irra caalaan keessan gaaffii kana nagaafataa turtanii akkamitti suuraa adda addaa yookaan viidiyoo adda addaa duuba keenya irratti dubbachuu akka dandeenyu subscribe batanii akkamitti akka finnee viidiyoo keenya irra keenyu waliin ilaalla. Warri chaanalii YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuu hin dagatinaa, warri maatii taatanis like share gochuudhaan haga dhumaatti na waliin tura. Egaan kaayin maasterii bilbila keessan irratti daawunlood godhattanii qabdan irra seentu. Egaan kaayin maasterii kana irra seenne akkamitti akka suuraa dudduuba keenya irratti haasofnu haala kamiin immoo subscribe batanii subscribe ka jedhu finnee akka viidiyoo keenya irra itti keenyu waliin ilaalla. Kaayin maaster kana irra erga seenne booda create new ka jedhu kun ni jira. Waan akka waan confuses godhu miti, waan isin rakkisu takka illee hin qabu. Create new ka jedhu kun ni jira. Create new kana irra gadi tuqnaa. Erga gadi tuqnee booda kan 16 kana filannaa. Sanaan booda next goona jechuudha. Next erga tuqnee booda amma viidiyoo dhimma irratti dubbannuu sana fidanna jechuudha. Fidannee irra galfannaa kunoo as ni jira. Kilikii godhannee viidiyoo takka irra galchaa. Viidiyoon kun kunoo akkana yeroo jalqaba irra galchitan haala kanaan dhuma viidiyoo irraa isinitti agarsiisa. Kun daqiiqaa 2 sekondii 32. Kanaafuu akkana haxaa'uudhaan gara jalqabaa fidanna. Kun amma jalqaba viidiyoo jaati. Play hogguun godhu asirraa sagalee yoo qabaate viidiyoochi sagaleen keenya kan nuti record ganaa goonu waan jiruuf jecha irra tuqnee viidiyoocha irra tuqnaa. Sanaan booda saawundiin ni jira. Saawundii kana ofii goone okkeetti goona. Amma sagaleen isaa badee jira. Kun asii akka argitanitti mute ta'ee jira jechuudha. Kanaan booda amma wanni nu gochuu qabnu asirratti viidiyoo keenya kan of record goone kan moobaayila keenyaan of qaddaane sana waa'ee dhimma kanarratti dubbachuu feena. Kanaafuu viidiyoo of record goone wanni viidiyoo kun kan biraallee ta'uu danda'a. Isin kaffeetaan kan dhimma irratti haasoftan san jalqaba fiddanii akkanatti seensiftu. Sanaan booda viidiyoo kan keenya kan of record goone waan akka kana isin hubachuu qabdanu asirratti yeroo of record gootanu uffata yookaan carqii arongaadee dudduuba keessan kaa'uu qabdu. Carqiin arongaadeen sun maaliif fayyada waliin ilaalla. Kanaafuu amma viidiyoo of qaddaane waa'ee dhimma kanarratti haasofne sana finna jechuudha. Kuno as layer bakki jedhu kun ni jira. Layerii kanarra tuqnaa. Layerii irra hogguu tuqne asirratti media effect strike text handwriting nu fida. Media ka jedhu kanarra tuqna jechuudha. Media amma waan duddubbisa arongaadee ta'e waan carqii arongaadee wayii dudduuba keessanii fiddu waan akka rakkina kan qabu miti. Angaruu viidiyoo already duddubbisa arongaadee ta'e takkan isinii fida. Kunoo kaluma hafidume amma akkasitti nu dhufee jira. Amma laayina 2 jira. Laayiniin jalqabaa waan nuti irratti dubbachuu deemnu, laayiniin lammaffaa immoo waan of record gootan sana if record gootan dudduubbi keessa kalariin isaa waan akkasii ta'uu qaba. Yeroo of record gootan jechuudha dudduuba keessan carqii akkasii wayii keessu. Carqii maggaarajaa kalarii kanaa yookaan soolaallee ta'uu ni mala. Dudduuba keessan guutuu keessan irra keessu. Sanaan booda wanni nu fayyaduuf ni balleessina waan kana. Salphumatti kalara kana balleessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kana balleessuudhaaf asirratti in animation overlay animation jedha. Xiqqoo gadi deemna haala kanaan. Hogguu gadi deemne nitiin mudhii 2 qabatte kun chroma key ka jedhu kun ni jira. Chroma key kanarra hogguu tuqne on godhinuun jedha asii. On goone jechuudha waan kana. Onii hogguu goone kun akkanatti badee garuu xiqqoo isinii hafa. Kalar kana asii fachi butuudhaan sirriitti balleessina jechuudha. Amma badee jira. Erga badee booda okay goona asirraa. Okay. Sanaan booda irra tuqna laayina lammaffaa kanarra hogguu tuqne akkana nu ta'a. Finnee yoo feene crop ni goona asii xiqqoo akkana deemuudhaan croppingiin kun ni jira. Croppingii kana harkisuudhaan walitti bubbutuudhaan gara miciyyoon jirtutti akkana bunna jechuudha. Hagguma sii qofa feena waan ta'eef kanatti bubbutuudhaan
asiillee xiqqoon hafa waan ta'ennaan gadi bunnaa haala kanaan. Kanaan booda okay goonaasi. Amma deebinee maal goona viidiyoo kan laayina lammaffaa kanarra tuqnaa. Irra tuqnee finnee xiqqii takka qabsiifannaa daarii takka geenya. Feenullee akkana gochuu dandeenya. Feenu akkas gochuu dandeenya. Amma hogguu taphatu jechuudha. Kunoo haala kanaan waan sana guddisuu illee ni dandeenya. Suuraa illee gochuu ni dandeenya waan dudduuba sana jiru jechuudha. Suuraa kaa'uu ni dandeenya. Suuraa feene finnee kaa'uu ni dandeenya. Viidiyoo keessan isin waan reekoord of gootan fiddanii haala kanaan laayina lammaffaa kanarra layer ka jedhu kan isin irra fiddan. Layerii kanaan kan isin irra fidduu qabdan. Hayyee subscribe yoo akkamitti finnee irra galchina amma viidiyoon keessan kana haa jennu subscribe irra fiduudhaaf subscribe jalqaba download godhattu. Kunoo asirra layerii kana irra gallee kana tuqnaa miidiyaa ka jedhu tuqnaa miidiyaa ka jedhu erga tuqnee booda subscribe download godhanne sana subscribe nuti download godhannus dirqama green screen ta'uu qaba. Kunoo amma subscribe sun kanii irraa hakutu yoo dheerate lama na fakkaata kanaafuu takka qofa hafudhu trim godheen kunoo irra tuqeen trimii godhaasi. Amma immoo crop godhu haa xiqqeessu. Kunoo croppiin as ni jira. Crop godheen amma kunoo haala kanaan akkuma jalqaba isiniin jedhe kana harkisuudhaan xiqqeessina. Sanaan booda okkeetti godha. Ammallee deebi'een irra tuqaa bakka kanarra. Erga irra tuqee booda ammas chroma key ka jedhu kun ni jira. Chroma key kanarra tuqeen chroma key kana onii godha jechuudha. Asii onii hogguun godhe ni bada wanni dudduuba isaa jiru. Subscribe batanii kana irra tuquudhaan harkisa fuudhee yoo guddisuu feene kunoo bakka kana tuqna. Bakka kana qabnee harkifna. Yoo xiqqeessuu feene gara fuulduraa gara dudduubaa godhaa xiqqeessuu dandeenya. Yoo fuunee bakka biraa kaa'uu feene bakka feene haala kanaan finnee kaa'uu dandeenya. Kunoo sanaan booda okkeetti godha. Mee play haa godhu. Subscribe kunoo haala kanaan nu dhufee jira. Amma bakka kana qofa jira wannichi. Yoo ida'uu feene gara kanatti illee ka biraa ammas dabaluu feene kunoo kanumarraa tuquudhaan viidiyoo irra tuqnaa bakka kanarraa erga tuqnee booda bakka kana tuqnee kunoo as duplicate ka jedhu kun ni jira. Duplicate goona. Amma maal ta'e lama ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu irraan qaba sirriitti irra qabeen gara fuulduratti harkisee fuudhee deema. Kunoo amma bakka fedhe geessee kaa'aa jechuudha. Kanallee ammas bakka fedhe fuudhee kaa'uun ni danda'a. Iskiriinii kiyyarra bakka fedhe kaa'uun ni danda'a. Haala kanaan subscribe bataniillee finnee bilbila keenyarra irra kaawwanna jechuudha. Karaa salphaa ta'een waa takka osoo nu rakkisiin subscribe illee finnee irra kaawwachuu dandeenya. Viidiyoo keenyallee waan feene viidiyoo akkuma isinitti hime carqii giriinii dudduuba keenya kaa'uudhaan riikoordi goona. Sanaan booda waan jalqaba viidiyoon nuti finnu waan irratti dubbannu sanaan booda waan ofii dubbataa riikoordi of goone sana finnee irra keenya jechuudha. Irra keessa galchina jechuudha. Layerii kana tuquudhaan. I hope isinii galee natti fakkaata. Haala kanaan subscribe illee irra baafachuu dandeenya. Waan feetan waan adda addaa fiddanii irra galchuu ni dandeessu. Haala kanaan karaa salphaa ta'een kaayin maastariidhaan erga ediitii gootanii xumurtanii booda kunoo as bakki seevii ni jira. Seef tuquudhaan kunoo ekspoortii ni jira. Ekspoortii gootu jechuudha. Haala kanaan ekspoortii gochuu dandeessu. Haaluma kanaan waa takka waan isin dhibu takka illee hin qabu. Haaluma kanaan suuraa adda addaa illee finnee irra keenyee fayyadamuu dandeenya. Suuraa adda addaa waan dudduuba keenya jiru giriinii gochuudhaan gara suuraa biraatti jijjiiraa fayyadamuu dandeenya. Kunoo akkuma isin argitan suuraa adda addaa goonee suuraa sanarraa harkisuudhaan dheeressinee suuraa sana finnee viidiyoo keenya wal qixxeessuudhaan waan dudduuba keenya jiru san balleessuu dandeenya.
haala salphaadhaan waan feene finnee duuba keenya irratti haasaa ibsa feene yaada feene waan feene duuba keenya irratti yaada kennuu dandeenya. Barnoonni keenya har'aallee kana fakkaata ture. Warri subscribe hin godhin maatii nuun ta'a jennaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Like shares godhaa hiriyoota keessaniif galatoomaa ulfaadhaa. Haga barnoota ittaanuu walitti deebinutti nagaan tura.